السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Guyyaa irraa deeggarsa namoota muraasaaf kan taasisaa jirru daakuu tamriidhaa fi zayitiidha. Kunis deeggarsa kana kan nuuf arjoomanii afooshaa ijoollee Jimmaa United Arab Emirates magaalaa Ras Al Kheimah keessa jiranidha. Isaan kana garee kana kan hundeessee fi kan qindeessee kan wanti kun akka taasifamu taasise hiriyaa koo obboleessa koo qaalii Muhammad Khalil jedhama. Isa kan deeggarsi kun akka taasifamu godhee maallaqa sassaabee maallaqni kun gara kootti akka ergamu kan taasise isadha. Guyyaa irraa sigaa deeggarsa kana kallattiidhumaan namoota kanaaf ni taasisne jechuudha. Viidiyoo kana share godhaa. Obboleewwan deeggarsa kana godhan immoo naaf galateeffadhaa. Subscribe gochuun immoo hojii keessani. Salaatu wassalaam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Egaa hajaan keessa na bahu. Muraadaa rabbii sana gahu. Waggaan kun mootummaa si haa kennu. Sarqaa si gaafa qophaa tafanii deebii nama immoo si bata'u. Waajiba kee ilmoo keetu wajjin. Bismillaahi. Hajaan kee bahu. Hajaan kee ka'u. Muraadaan si haa gahu. Giidoo jira giidoo gafarsaa godhu adda jira maddan eencaa godhu. Waan barbaadanii wal ga'umaa soatan salaamaa bahu. Balaa halkan ni balaa guyyaana jaa bahu. Waan barbaadanii wal ga'u waan soatan salaamaa bahu. Rabba keessa godhu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اللهم صل مام تاتا ريوتا كوتي في جولي محمد راس الكيما جرام تو كجرا لي ريوتا كوتي ميدو اي غدا في جولي افوشا جولي جيما دو اي غدا في جولي بسم الله الرحمن الرحيم ويادا مرادات والغو نياتن هدوغان نياتيسن اوباسني وتو نياتن وتو دوغان والغدا غان ilmo ne dullo manu ni adiyara adane chaataw baba sajidna kadiri ken rabbi jara fa kennu alattis manattis biiznillah taala gido saati rabbi jara eegu rakko gudda jara ranin gainu rakko nu gud kamnani rakko nu mudannan ne nyanne wanu nyanne kana rabbi ne desa abusuf rabbi tagutuf bal firad yernat الفردوسيني ربي جرافة كنو والبلد البنبني كيسا كاو ilmo ساركتي جدي ساركتين ركو إجاب ربي الرحقونو بني كيسا كاو بو ربي ننكبا ربي تبسكو يا دا مرادان ربي ساكاو أنك ننجلي فنرت ربي رسول ربي تقوتن إلهي برحمتك الرحمن ربي اللهم صل الله أكبر Aye, obboleewwan deeggarsa kana gootanii afooshaa ijoollee Jimmaa magaalaa Ras Al Kheimah keessa jirtan Dubaay jechuudha. Galatooma ulfaadhaa namootaaf deeggarsa midhaanii fi zayitaaf tamiraa taasisnee jirra. Afooshaawwan garaagaraa kan duras gochaa turtanii ammas gochaa jirtan gara fuulduraattis gootanii hundumti keessan galatooma ulfaadhaa. Ijoollee Ras Al Kheimah kana ijoollee Jimmaa afooshaa ijoollee Jimmaa kana sirriitti naa galateeffadhaa. Obboleessi koo qindeessummaadhaan kana goote Muhammad Khalil galatooma ulfaadhu. Video kana share godha. Ana abdii geetachoo ababee caaliitii kaameraamaaniin obboleessa koo Abdusalaam Warquutii galatooma ulfaadha.